galanni isaa ilillee keessan baay'isaa fi galata keessan baay'isaa fi ho'uwaa keessan baay'isaa fi inni gooftaa gooftotaati mootii moototaati jiraataa bara baraati galanni hin ta'aaf ilillee hin ta'aaf saganni hin ta'aaf. Sakin turubban arara keenya gidduu keenya buufat naannoo keenya duumessi kee buufat cubbuu adda adda keenyaa nuu dhiisi waan nu dhageesseef si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen. Noora Waaqayyo sinaa eebbisi. Abjuu fi jiraachuu mata duree jedhu irratti jalqabnee turre egaa namni abjuu qabu hin jibbamuu danda'a. Illo lama lolamuu danda'a ari'atamuus immoo danda'a. Kana hundumaa keessatti inni abjuu namatti agarsiisu Waaqayyo waaqarra jira. Ameen. Waaqayyo waaqarra jira jedhame. Waaqayyo waaqarra jira. Ameen. Ameen. Abbaan abjuu ari'atamuu danda'a, jibbamuu danda'a, lolamuu danda'a. Inni abjuu namatti agarsiisu inni hiika isaas namaa kennu Waaqayyo garuu waaqarra jira. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Abjuu lammaffaa ilaala. Abjuu lammaffaa uumama boqonnaa 37 lakkoofsa 9 irraa kaasee nan dubbisa maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin. Ammas abjuu tokko abju'atee obboloota isaatti hime. Kunoo ani abjuu kan biraa tokkos abju'adhe. Biiftuun, ji'i, urjoonni 12 urjoonni 11 anaabtuu gugguufanii argeera jedhe. Eeyyoota akka jedhaa Yoosef takka mee Yoosef jedhaa abbaan mul'ataan baduu jedhame maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kaleessa yeroo Waaqayyo soortu isa godhu hin amanne. Yeroo Waaqayyo olaantummaa kennuufi hin amanne. Yeroo Waaqayyo isa xinnaa fuudhee guddaa godhu hin amanne. Har'a immoo abjuu isa caalu fudhatee dhufe. Abjuun isaa lammaffaa kun maaloodha? Ji'i aduunis urjoonni 11 sun obboloota isaanii. Urjoonni 11 obboloota isaanii jiifaduun immoo haadha isaatiif abbaafata. Isaanis hundi isaanii yeroo isaan naa sagadanii hin argine. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti isin argitan sirriidha taanaan Waaqayyo isa fiixaan isiniif habaasu. Ameen. Ameen jettuure. Ameen. Isa isinitti agarsiise Waaqayyo sirriidha taanaan isa fiixaan isiniif habaasu. Ameen. Ati kaleessa yerooti abjuu isa jalqabaa nutti hin ta'e tarii dogoggoree laata jedheen garaa kootti yaadee ture. Amma anis haadhi keessa dhuguma sii sagannaa jedhan arbeedhaaf abbaan amanuu didanii jechaadha. Maaliif amanuu didanii? Abjuun inni lammaffaa kun immoo waa'ee barcumaati, waa'ee taayitaati. Inni bulchaa ta'uudhaaf jedhee guutummaa biyya Gibxii bulchuudhaaf deeme. Waaqayyo waan guddaa keessa kaa'e. Isaan kan isaan beekan mana isaanii keessatti dhalachuu isaanii. Kan isaan beekan hojii guddachuu isaanii. Kan isaan beekan xinnoo ta'uu isaanii. Kan isaan beekan dhumarra dhalachuu isaanii. Waaqayyo immoo dhumarraa fuudhee fuuldura kaa'uu beeka. Ameen. Waaqayyo isa dhumaa fuudhee jalqaba gochuu beeka. Ameen. Hojii masaa galanni isaa qaba. Karaa namni tuffatuun hojjechuun amaluma Waaqayyo. Kun isa Beetlehem keessa argameedha. Inni kun kaleessa paastariin Waaqayyo isaa eebbisu nu dubbisee ture. Kuni Masiichaa jedhanii ilma Maariyaam miti ilma Yoosef miti jedhaniitu walitti geessanii inni gidduu isaaniitti wanta gurguddaa gochaa ture jechaadha. Maqaa Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Ameen. Kanaaf egaa inni lammaffaa kuni waan inni qaba. Of eeggachiisa qaba jechaadha. Waaqayyo yeroo dubbatu Waaqayyo yeroo abjuu kennu Waaqayyo yeroo sagalee kennu namoonni akka isaan of qopheessaniif, akka isaan leenji'aniif, akka isaan beekaniif itti haasa'a malee akka nuyi raajeffanne yeroo dinqii ture, yeroo ajaa'ibsiisaa ture jennu miti.
si'a baay'ee maaltu ta'e jedhamee gaafa gaafatamu konfiraansii wayii haa ta'u konfiraansii sana duuba gaafa gaafatamu yeroo dinqii ture. Maaltu ta'e jettanii yoo gaafattan wanta ta'e isinitti himuu hin danda'amu. Maaltu hojjetamee maal tadeessifamee waan beekan hin qaban. Konfiraansiin keenya kun calluma jennee kan wal geenyu tuun taane Waaqayyo waan nuuf hambisu. Ameen. Abjuu keessan jiraadha. Ameen. Harka keessan mirga ol kaasaa har'aa kaasee abjuu koo irratti fokus godhaa jedhame. Har'aa kaasee abjuu koo irratti xiyyeeffadhaa jedha. Abjuu koo irratti xiyyeeffadha. Waaqayyo mufii xamba'umsa isiniif hafe. Ameen. Waa'ee namaa dhiisaa. Waa'ee obboleessa keessanii, waa'ee namoota isin bira jiranii, waa'ee namoota wajjin guddatanii dhiisaa waa'ee namaa. Waaqayyo karoora isinirraa yaada isinirraa qabu maaliif akka Waaqa isin barbaadu maaliif Waaqayyo mana isaa keessatti akkasiin fide isatti xiyyeeffadha. Achiin fiidhaan ba'umsa argata. Kanaaf egaa karoorri jalqabaa inni Waaqayyo ittiin nu uume warri kan isa turtan maal ture? Paasterii Amarkaa walitti rukutaa warri kaan karoorri keenya inni jalqabaa maaloodha? Maaloodha karoorri keenya? Namoonni baay'een karoora isaanii narsingii barachuu ta'uu danda'a, doktoreetii barachuu ta'uu danda'a, injiinara ta'uu danda'u, baasanii buusanii maqaa guddaa olii kennanii kana galmee hojjechuu danda'u. Waaqayyo jalqaba kan inni itti si uume, kan inni itti si barbaade akka isa waaqessite. Nama si biratti kanuma naa'imaa ergaan kun guddaan kana Waaqayyoon akkas waaqessitu Waaqayyo si uumeeraa naa'edhaanii. Jedha ergaan kana jaan jiru Waaqayyo akka waaqessitu barbaadamte karoorri guddaan kana isa biraa dhiiseedhaani. Galanni Waaqayyo fa'a. Ameen. Karoorri guddaan Waaqayyo itti nu barbaadeef akka isa waaqessinu Isaayyaas irraa kaleessa dubbifannee ilaalleera. Isaayyaas 43 lakkoofsa 20 kaasee amma 21tti ilaalle turre jecha maqaa Waaqayyo barbaraan ulfaata. Egaa ammas abjuun lammaffaa kun waa'ee ulfinaati, waa'ee kabajaati, waa'ee barcumaati. Kaleessa erga fudhachuu didanii har'a immoo attamitti akka isaan fudhatan attamitti akka isaan simatan sagalee Waaqayyoo irraa ilaaluu dandeessu. Abbaan isitti geeddarame, abbaan jaallatu qoloo bareedaa hojjisiisee, wayyaa harka dheeraa, wayyaa biraaburrii hojjisiisee fi itti uwwisee ani isaan keetiin wayi obbolaan keellee haa ta'u ani isaan keetiin si sagannaa hiika saamuu beeku waan nama dhibu namoonni isin dhaga'an wanta isin keessa jiru yoo fudhachuu baatan illee galma keessan beeku. Kanaaf isin fuuldura dhaabbachuu barbaada. Kanaaf isin mormuu barbaada. Kanaaf isin tuffata. Namni baay'een maaliif nama tuffata? Wanta sana dhabee bu'aa miti. Galma keessan sirriitti beeku. Seexannis kan isin namaan mormitu mata duree biraa qabaattee miti. Bakka sarkaa fuudhame sana nutu guute wanta ta'e. Waaqeffannaa sarkaa fuudhame sana Waaqayyo nuu kenne wanta ta'e. Nuyi Waaqayyoon akka waaqessinuuf akka arginuuf carraan kun waan nuuf kennameef nuun akka nu galman geenye akka nu inni faarfannaadhaaf waamame akka inni faarfanne inni lallabaaf waamame akka lallabe inni geggeessuuf waamame akka hin geggeessine inni bituuf waamame akka hin bitne inni dursuuf waamame akka hin dursine wanta hundumaa godheetu karaa tambisaa jira. Kanaaf karoora seexanaa jiiguudhaaf ilmi Waaqayyoo immoo mul'ateera. Ameen. 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 Ergaan na keessa jiru galma ga'aa jedhame. Ergaan na keessa jiru galma ga'aa. Abjuun ganama arge fiixaan ba'aa jedha. Abjuun ganama arge fiixaan ba'aa. Ameen. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan na ulfaata. Ameen. Egaa abjuun maaliif kennama? Akka of eeggannuuf, akka qulqulloonuuf, akka adda baanuuf. Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 29 kaleessa Daani'el irra hin laallasiniin jedheera. Daani'el irra dhaqaadhaa. Ji'a 12ffaa booddee gaaf tokko mootichi bantii mana mootummaa isaa Baabiloon irra asiif achi deddeebi'aa utuu jiru kun Baabiloon guddittii ishee ani iddoo taa'umsa mootummaa kootiif ulfina surraa kootiif jabina aangoo kootiin ijaare mitiiree jedhe. Utuma dubbichi afaan mootichaa keessaan dhume sagaleen tokko karaa Waaqaa keessaa gaditti dhufe. Dubbiin kun sittin dubbatama yaa Naabuqadnezar mootii amma mootummaa
mootummaan si harkaa fuudhameera. Agartanii namicha kana Waaqayyo dursee abjuutti agarsiise. Abjuun inni itti agarsiise inni of tuulaadha, of jajaadha. Mootota biyya lafaa kana natu seerrata jedhee haasa. Natu hunda isaanii caala jedheetu baadhata, of jaja. Waaqayyo immoo mootummaan kan Waaqayyo mootummaa hundumaa gararraa akka jiru. Saba Waaqayyo wanta tokko garaa keessatti qabachuu kan qabdan lammaffaan Waaqayyo ulfina isaatiif qoosaan beeku. Utuma Waaqayyo wajjin wal baruu dhiifne wayya malee ulfina kan Waaqayyo fuunee ulfina kan biraa wajjin gochuu hin dandeenye. Waaqayyo waaqeffannaa isaa kenninu fuunee Waaqa biraadhaaf dhiyeessuu hin dandeenye. Waaqayyo wajjin dhufnee walii gallee kakutti gallee waan biraa keessa galuu hin dandeenye. Waaqayyo ulfina isaatiif Waaqa hinaafaa wanta ta'eef abjuutti agarsiise. Abjuun itti agarsiise nama dhaabbatee jiru walakkaan nanna isaatii kun sibiila, walakkaan nanna isaatii kun suphee. Namichi kun dhaabbatee jira, abjuu isaatiin hin ilaala. Abjuu isaatiin gaafa ilaalu dhagaan waaqarraa dhufeetu suphee kanas sibiila kanas dayyaasee gargar jiru. Kana arguun booduu miti. Abjuu kana isa argees hin irraanfatee sammuu isaa keessas hin bade. Waaqayyo akkamitti karaa nama Waaqayyo waaqessu Daani'el akkamitti akka abjuu isaa deebiseef bara baay'ee lallabamtanii. Ammas Waaqayyo bara kana keessa inni hojjetamoo hojjetu. Jira moo hin jiru? Karaa kamiin booyi ga'oottan karaa warra sirriitti Waaqayyo waaqessan. Karaa sirriitti warra communication isaanii Waaqayyo wajjin itti fufee jiru. Namni Waaqayyo waaqessu immoo dulloomu miti. Maqaa Waaqayyo ulfaata. Minaara Waaqayyo naanessa. Bifa Waaqayyo sana furatti calaqqisa waan ta'eef. Namummaan isaa kun haarawummaa argachaa deema. Maqaa Waaqayyo ulfaata. Dadhabbiin keessa isaatii rukutamaa deema. Maqaa Waaqayyo ulfaata. Kanaaf Nabukadnezar jalqaba Waaqayyo of eeggachiisee ture karaa abjuu. Akka inni of eeggatu. Obboloonni Yoosef kunis akka isaan of eeggatan. Akka isaan obboleessa isaanii kanaaf take care godhanii. Obboleessa isaanii kana akka isaan gaardi godhaniif ture Waaqayyo kan itti agarsiise. Kanaaf isaan gara ulfina isaaniitti, gara eenyummaa isaaniitti hiikaniitu isa oppoos gochuu jalqaban. Ati nurratti mootii taata maal wanta taate? Kaleessa dhuftee moo? Kaleessa dhuftee moo? Har'a kaatee moo? Ammuma kaatee moo? Salphaadhumatti moo? Waaqayyo goonaan hin ta'a. Maqaa Waaqayyo ulfaata. Ameen. Salphaamatti mootiin nu gidduudhaa kaasuu hin danda'amu hin danda'u. Tiraampiin kaafuudheetti kennuu hin danda'amu hin danda'u. Akka adii waan akkasii jedheera gurbaan kaleessa maqaa balleessaa. Galanni Waaqayyo mata. Abjuun lammaffaa kun dubbii cimaa qaba. Haa ta'utii Waaqayyo gaafa agarsiisu tokkoffaan akka qophoonnuuf isiniif jedheera. Akka beeknuuf, akka hubannuuf. Daani'el boqonnaa 3:25. Ati namoota gidduudhaa hin baafnu. Iddoon jireenya keessa bineensota bakkee wajjin hin ta'a. Akka sangaas marga nyaata. Fixeensa waaqarraatiin hin tortoru. Inni hundumaa gararraa jiru sun mootummaan namootaa irratti akka bu'u. Aboo abbaa ofii isaatii jaallate akka isa kennus hamma beektutti barri 7 irratti hin darba. Maaliif deebi'uu hin dandeenye waan ta'eef. Margan si nyaachisa jedha Waaqayyo. Ulfina guddaa, kabajaa guddaa kenneefi Waaqayyo akka inni biyya bushu godhee iddoo barcuma kenneefi barcuma sana irratti of eeggachuu waan dadhabeef irraan gadi si buusa marga si nyaachisa eenyutu mootii akka ta'e beekama. Agartanii Waaqayyo ulfina isaa dabarsee kan biraadhaaf hin laatu. Sabni dubbate Waaqayyo ulfina isaa dabarsee kan biraaf hin laatu.
Galanni waaqayyoo qaba. Ameen. Kanaaf sadii 25 irratti kan isin agartan of eeggachiisa jalqaba kennamee boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irratti gaafa ilaaltan waan hubachuu hin dandeenyeef hafuurri isaa immoo baay'ee dhiphate, baay'ee rakkate, sammuun isaa wanti sun riin dhugaa akka ta'e akka hin qaajjaamne halkan waan biraarraa akka nagarre waaqayyo akkatti dubbate galeera. Garuu wantichi communication isaa waaqayyo wajjin waan hin taaneef hubachuu hin dandeenye. Kana nama hiika isaa itti himu, nama abjuu isaa kana itti beeksisu, warra hedan, warra ayyaana hedan, warra irraa hafuurri dhufee waa dubbatan, warra caattoon dubbisu, warra hafuurri galaanarraa, hafuurri lafarraa, hafuurri daachii haasofsiisu walitti naa qabaa'e. Walitti qabanii gaafa fidanii ani abjuun abjuu abjuu koo akka naa hiiktanii fidisi waamee jarri immoo yeroo miindeffamanii ta'aniitu abjuu hin dhadhanii miindaa nyaatu. Abjuu kanatti maddu mootiin hin dhadhan. Abjuun koos hin jiru, hiikisaas hin jiru, hiikasaas fida, abjuun abjadde natti maal ta'u baannaan hedduutu manni keessan tuullaa kosii ta'an diigama. Agartanii waaqayyo wajjin itu walii galeera ta'e kun hundumtuutti hin dhufatu. Jarri itu abjuu isaanitti mateeniin homa ta'e jenneetu afaan qabachiifna amma maal gochuu dandeenya? Kana jedhan hafuurota waaqota waaqa hundumaa gararraa yoo ta'e malee namni foon uffate kana hiikuu hin danda'u, kana gochuu hin danda'u. Daani'elii fi Sidiraaq, Miishaaq, Abdinaagoon obboloonni sadan bakka isaan kadhatanitti, bakka isaan walii wajjin waaqayyo waaqessanitti dubbiin kun isaan qaqqabe. Isaanis hafuurota caalmaatu irra ture wanta ta'e, hafuura dachaa isaan irra ture wanta ta'e, hafuura double portion irra ture. Maqaa waaqayyo bara baraan ulfaatu. Hafuura caalmaatu irra ture. Waaqayyo hafuura caalmaa siif kennu jedhaan nama sin dararu. Akka sin dura rarrafneefan akka jedhe isiniin jedha malee jechuu barbaadee miti ishee yookiin sa'aatii walitti lajjiisuu barbaadee miti. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Ameen. Kanaaf Daani'el maaliif ajaji mootichaa akkas cime? Maaliifitu akka sariifarte? Maaliifitu dubbiin mootichaa akkas ta'e jedhee dhaqee gaafa gaafatu mootiin abjuute abjuun isaa harkaa badee namni abjuu isaatti itti mudhibee abjuun argees namni itti mudhibee kanaaf yennaan itti nageessaa. Ameen. Itti nageessaa ani namni itti himaa hiika isaatti himaa. Gaafa galee kadhatu waaqayyo wanta nargitti agarsiise, wanta nabjuutti agarsiise, hiika isaatti gaafa dhufee jedhu natti meedhe ana miti jedhe waaqayyoof jalqaba dhufuna jedhe. Daani'elini inni abjuu namatti agarsiisu, inni hiika isaas namaa kennu waaqayyo waaqaa jira. Ammas karaa nagaadhaan isa hojii yoo walii galte carraa qabda. Waaqayyo hojii yoo walii galte ammas itti fuuftee bituu hin dandeessa. Kanaaf abjuun kee kana fakkaata. Abjuun takarte kana. Abjuu kee keessatti immoo dhagaan gubbaadhaa gadi buutee dhuftee fakkii ati agarte sana jiddi dhagaan tokko jirti. Ameen. Dhagichi Yesuus jedhame. Maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Mootummaa moototaa hunda isaanii siistamii isaanii jiiguu kan danda'u Yesuus ilma waaqayyoo du'a. Dhagaa dhagoota daabale addisu. Dhagaa akaakuu addaa isa ilma waaqayyoo gooftaa Yesuus. Kanaaf inni tagartee isaa inni immoo wanta ta'uun irra jiraatu sitti beeksiseera. Ati beekuu hin barbaanne sitti hubachiiseera. Ati immoo hubachuu hin barbaanne wanta ta'eef kana agartee namni ergatti himamee qalbiin jijjiiranne waaqayyo carraa kennee fi erga deebine namchi kun maal carraasa gara tarkaanfiitti taanutti deema waaqayyo. Agartanii deebii jedhee carraa kenne natti deebii ana sii wayya miila koo jala sii wayya mucaa koo anatu si gargaara anatu siif tola
anatu siif mijata jedhee itti dubbatee ababbalee yoo dide maal godha Waaqayyo? Maal godha? Adabbiin jira kana bara. Sii mijata hin burraatta hin ceeta hin moota gaafa taata dura taata ija taataan immoo hafee booddee taata eegee taataan hin jiru. Tajaajiltooti jaalatamuu duwwaa waan barbaadaniif gaarii gaarii nutti himu. Adabbiin immoo jira. Kanaaf inni lammaffaa taanaa caala. Abjuun inni lammaffaa kun abjuu isa jalqabaa isinitti hime soortuu ta'a jedhe dhaga'uu diddan amma immoo mootii ta'a. Atis inni godhatte haati keessa obbolaan kee hundi isaanii maal sii ta'u? Siif sagadu. Maqaa Waaqayyoo qofaa. Baay'ee cimaa. Itu sa ergaa jalqabaatiin erga deebine ergaa lammaffaatiinis erga deebine abjuu lammaffaa abjuu. Abjuu isa jalqabaatiin erga deebine abjuu lammaffaatiinis erga deebine abjuu sadaffaatti wanta Waaqayyo godhe laala. Abjuu isa jalqabaatiin deebi'uu dide maal godhee fakkii hojjisiise. Daani'eel naqaalaadha boqonnaa sadii kaasaatiin boqonnaa shanitti laala fakkii guddaa hojjisiise namni hundumtuu kuni Waaqayyo isa jiraataadha hasagaduu fi namni kana argu hundumtuu habitamuu fi isa kan isin dura bu'u isa kan isin geggeessu isa kan isin gargaaru isa kan isin waaqessu Waaqni dhugaan kan harkuma isaatiin hojjeteetu Waaqni dhugaa kan nama waaqessaa. Biyya kamitti akka jedha biyya Daani'eel fa'aa jiranitti biyya Siidiraak fa'aa jiranitti biyya Miisaaq fa'aa jiranitti lafa warra abjuun hiikan jiranitti warra abjuu abjootan jiranittitu dogoggora akkasii hojjetu. Waaqayyo yeroo inni hojjetu maaliif kana muudan jenneen dhiyeessi sirrii miti jenneen fakkii sana hojjetee yeroo namni ummati hundumtuu sagaduuf ati Waaqa keenya jedhuuf yeroo si jirre hin adabne Waaqayyo dhuma irratti gaaf tokkoo jedha waggaa lammaffaa isaatti moo akka jedhu waggaa lammaffaa isaatti gaaf tokko mana mootummaa isaarra utuu bashannanu asiif achi ilaalee kun Baabiloon guddittii isheen harka kootiin ijaare qooda eenyu fudhate? Qooda Waaqayyo fudhate. Eeyooti ijaare anatu ijaare eeyoo qopheesse ana qopheesse eeyoo dadhabe ana kan kana godhe ana bareedduu kana kan ijaare ana dubbii sana tuun afaaniin fixin sagalee itti dhufe. Sagalee itti dhufe maal kan jedhudha? Ati yaa mootii mootii kan si godhe anadha jechuudha. Mootii ta'uusaa mirkaneesseera. Kan kenneefis Waaqayyo ta'uusaa kan ni baru yaa mootii Naabuqadnezar dhaga'e ati namoota gidduudhaa hin baafamne. Kanaaf egaa abjuu keenya jiraachuu qabna. Abjuu Waaqayyo nutti agarsiise fiixaan baasuu qabna. Waaqayyo faarsisiin jennaan faarsi. Waaqayyo calluma jedhee deddeebi'ee calluma jedhee deddeebi'e. Waaqayyo gorsisiin jennaan gorsi. Waaqayyo lallabennaa lallabe. Waaqayyo kennisiin jennaan kenni. Waaqayyo araara godhi jennaan araara godhi. Waaqayyo caalaan beektu wanta ta'e. Waaqayyo caalaan beeknu wanta ta'e. Waaqayyo jaallatu siin jennaan calluma ni jaallata. Ameen. Walii gallaa. Ifaadha. Galanni Waaqa ta'u. Mee harka keessanii mirkaneessaa. Kanaaf gaaf tokko utuu inni isaaniin nyaata geessuu fi fagotti ilaalan jedha. Inni immoo gaggaafataa dhaqe. Obbolaa koo agartee taalaata jedhee namoota warra horiitti isaan gaafa gaafatu as turanii gara daattaan kanatti gadi bu'aniiru jennaan obboloota saalaa dhaqee galaa fudhatee faffatoo fudhatee obboloota saalaa dhaqee baaduu kan fudhatee qochoo faancoo ta'e faasa galanni Waaqa obbolaa isaa gaafachuu dhaqe gaafa dhaqee jedhu inni fi abbaan mul'ata inni fi abbaan abjuu jedhama mee amma abjuun isaa hiika godhataa fi kan godhatu
abjuun isaa fiixaan ba'u waliin ilaalla jedhan. Abbaa abjuun dhufte gam hin qaqqabanii uffata isaa kanarraa baasanii uffata bareedaa abbaa isaa hojjechiiseef hin ciranii reetii tokko fuudhanii qalaniitu dhiigaan makanii ilaa mucaa keenyatti jaallattu wayyaan isaa kun kan isaati moo kan nama biraa jedhanii gaafatan. Kan isaati inni wal mucaan kun kukutamee boo'e hin gadda bara baay'ee boo'edha jajjabaachuus hin dandeenye namoonni baay'een jajjabeessuu yaalanii jajjabaachuu hin dandeenye isaan obbolaan sun iyyuu akkamitti akkas garaa jabaatan gottaa jedhe Yihuudaan boolla buufnee akkas goonee lubbuu obboleessa keenya waaqonni irra barbaadurra hin gurguranna jedhan. Yihuudaan inni kakuu moobaas hin gurgurataa inni kakuu haaraas hin gurgurata. Waaqayyo hafuura Yihuudaa nurraa rukutu. Hafuura qarshii jaallachuu nurraa rukutu. Waaqayyo hafuura qarshii jaallachuu sirraa rukutu nama sin bira rukutu. Biyyi kun ergaa gaariin jaallatu. Biyyi kun ergaa gaariin jaallatamoo jaallatu. Tokko tokkoon kaasee isinii raaju akka barbaadu. Hafuura qarshii jaallachuu waaqa sirraa rukutu nama sin bira rukutu. Hafuura proposal Yihuudaa waaqayyo sirkaan dhaweedhaani. Ameen ameen. Yihuudaan inni kakuu moobaas birrii jaallatan inni birrii jaallata. Wottaa birriitti jijjiirra namaaniif caaluma jennee wasti goone. Abbaan keenya sitti dadhabeera birriitti jijjiirranna. Diddamaan gurguratan jedhanii gooftaan soddomaan gurgurame inni kun immoo diddamaan gurgura. Birrii kudhan caalmaa. Gurguratanii warri miidiyaan naggaadeen isaan immoo Itoophiyaadhaa ta'u gara Gibxi kana deemaa jiru waan gargaarii filatanii biyya keenyaatu gara sana rakkoo warri miidiyaan Oromoo Musliimaatti yookaan isaanii arganii mucaan gaafa ilaalan mucaan bareedaa wayii tokko nurraa bitaadhan. Obboleessi isaanii nurraa bitanii gurguratanii manatti galanii nagaadhaan taa'u waaqayyo waan akkasii nama oolcha. Obboleessa fi dabarsanii kennanii ka'anii. Kanaafuu Saamsoon akka jedhu abboota firdii irratti isin natti hin bu'inaa. Isin natti hin bu'inaa. Maaliif obboloota gidduutti hafuurri qulqulluun hin gargaaru macheessi nama walitti buusuudha hafuurri qulqulluun hin gargaaru. An waa'ee Yoosef dubbachuu barbaadeen har'as namoonni warri waaqayyo waaqessan walii galanii hafuura tokkoon hin deeman taanaan hafuurri dhufee isaan gargaaru hafuura biraadha malee jibbaaf gargar bahuuf kan hojjetu hafuura seexanaati malee hafuura waaqayyo. Hafuurri waaqayyo tokkummaa tama. Hafuurri waaqayyo jaalala tama. Hafuurri waaqayyo waliin bitamuu tama. Hafuurri waaqayyo wal kabajuu tama. Wal dhaga'uu tama. Hafuurri waaqayyo kan inni hojjetu lafa tokko taanee tokko lama lafa siin taatanitti kan jedhudha kakuun kan jiru malee lafa siin gargar tatamsaatanitti kan jedhu. Hafuura tatamsa'uu waaqayyo rukutuudhaame. Hafuura tatamsa'uu waaqayyo rukutu. Asumaan immoo hafuura waldaa hafuus waaqayyo rukutudha. Hafuura waldaa hafuus waaqayyo rukutu. Maqaa Yesuusiin jedha. Maqaa Yesuus. Hafuurri waldaa hafuura rukutamadha. Hafuurri waldaa hafuura rukutamadha. Namoota hin jennetu jiru ija isaanii ilaala waan hin ta'eef jedha sagalee keessanii dhaga'uu barbaade. Hafuurri waldaa nama hambisu haa rukutamadha. Hafuurri waldaa nama hambisu haa rukutamadha. Hojii cimaa ta'een rakkoon qabu. Walumaan galannee waaqa ofala. Ameen. Maqaa waaqayyo uffata. Ameen. Isuma tukkaasee yoo naa godha carraa akkasii argachuu isa danda'an ta'e jedhee galannee waaqayyo ofala. Gurguratanii galanii yeroo abbaan isaanii boo'u yeroo abbaan isaanii gaddu akka inni jaallatu beeku. Wanti wanti dhagaa hiirri nana isaanii irra. Wantoota obbolaan ijoollee abbaa tokko. Inni nyaatuun lubbuu nuyi nagarre. Warra miidiyaanitti gurgurataniitu faffatoonni fide ta'anii nyaatu. Obboleessi yaada kana kenne immoo isa harka lubbuu isaan baasinaa jedhee yaada kennee dhiisee biraa deeme horii deebisuu deeme natti bakka. Lubbuu isaanii akkuma Phiilaaxoos gooftaa Yesuusiin dabarsee kennee nama dhiiga nama kanaa keessaa qulqulluudha. Kennee ka'eetu qulqulluudha jedhe. Wanta akkasii jiru. Paartisipeet gootee taanaan galatee waaqayyo. Oppoos godhe hin ta'u jedhe. Jiji hafuura jinnaa hafuura ittiin mormu
Mungkin Waaqayyo. Hafuurri sun immoo ayyaana Waaqayyoodha. Wayyaa akka Yoosef sana Waaqayyo hojjisiisee hunda keenya ayyaana isaan nu kenneera. Ayyaanni Waaqayyo kun immoo ayyaana ittiin cubbuu moo ayyaana ittiin biyya lafaa moo jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo abjuu nutti agarsiise akka jiraannuuf nu maal gochuu qabnaa isa jedhuufi nus immoo Waaqayyo wajjin ta'uu qabna. Nusi intimasii keenya Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya keenya cimsuu qabnaa jechuudha. Akkuma Waaqayyo nu barbaadu nus Waaqayyo nu barbaaduu qabna. Akkuma Waaqayyo nu dhaga'u nus Waaqayyo nu dhaga'uu qabna. Akkuma Waaqayyo dhimma keenya qabu nus dhimma Waaqayyo qabaachuu qabna. Waa'een Waaqayyo lammaffaa sadaffaa ta'uu qaba. Tokkoffaa ta'uu qaba. Waan kamiinuu dursuu qabaachaa. Abjuun Yoosef amma inni duraa waa'ee qamadii ture. Waa'ee bissii ture. Waa'ee midhaanii ture. Karaa abjuutti agarsiise sanaa fi xaamba'uusa kennee Waaqayyo. Yoosef biyya Gibxitti qamadii walitti qabateetu qamadii gurguruu jalqabe. Isumatti agarsiisee fi xaamba'uusa kennee Waaqayyo. Isuma sitti dubbateen siidaa Waaqayyo. Galanni Waaqayyo bata. Lammaffaa irratti Waaqayyo Yoosefin akka inni soortuu isa godhe dubbanneera. Amma sadaffaa irratti immoo waa'ee ulfinaati. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaa. Waa'ee ulfinaati. Waa'ee kabajaati. Waa'ee barcumaati. Kanaaf inni isinitti asaasu diinni keessan maqaa Gooftaa Yesuusiin kan waraaname. Abjuu kee hin jiraanne yaada uumamtee hin jiraanne hafuurri namaan jedhu maqaa Gooftaa Yesuusiin kan waraaname. Hojii isaa kan diigame. Ameen. Hajiigam. Hajiigam. Mecha keessa warra busaan kadhanna. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin gurra namaatti kan haasa'u Waaqayyo sin beeku kan ittiin jiru. Si raanfateera. Dhimma keen qabu kan doorsisu ganamaa galgala kan boorsisu maqaa Yesuusiin kan waraaname. Maqaa Yesuusiin kan waraaname. Maqaa Yesuusiin kan waraaname. Hojii isaa kan diigame. Hojii isaa kan diigame. Ani abjuu qaba jedhame. Ani mul'ata qaba jedhame. Mul'ata Waaqayyoon agarsiise nan jiraadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Yesus Gooftaa. Kanaaf uumama boqonnaa 40 lakkoofsa 21-23 dabalatan abjuu keenya yeroo jiraannu Waaqayyo wajjin ta'a. Waaqayyo wajjin ta'a. Haala kam keessa yoo darba Waaqayyo wajjin ta'a. Waaqayyo moosinii wajjin taanaan ijoollee ganama nu dubbisanii erga Waaqayyo wajjin ta'e eenyutu nu mormaadha. Ameen. Waaqayyo karaa tokkos karaa namas hin dubbata namatu hin dubbatu sagalee Waaqayyo kaleessa gaafa dubbatu. Kanaaf Waaqayyo nu wajjin ta'a. Waaqayyo Yoosef wajjin ture. Inni raanfatanii mana hidhaatti gadi bu'e. Obbolooti isaan gurguratan hin dhiisanii hin raanfatan waa isaa. Barri baay'een darbe. Barri baay'een darbu malee yerootti barri baay'een darbe yerootti immoo isa ariifachiisan. Yerootti immoo ulfinaaf isa sardan immoo eebbile Waaqayyo. Ameen. Oolee bula malee inni Waaqayyo jedhee hin taa'aadhaame. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Ameen. Galanni Gooftaadhaaf. Ameen. Abjuu keenya jiraachuu yeroo jalqabnu Waaqayyo wajjin ta'a. Waaqayyo Yoosef waliin ture jedha. Boqonnaa 40 lakkoofsa 23 ilaala. Lammaffaa irratti geggeessummaa argan. Waan nu barbaachisu mara argan. Waaqayyo nu wajjin ta'uu isaarraa kan ka'e geggeessummaa argan. Yeroo abjuu keenya jiraachuu jalqabnu Waaqayyo wajjin ta'a. Lammaffaa irratti immoo geggeessummaa argan. Inni lubbuu keenya oolchu, inni lubbuu keenya gargaaru, inni nu geggeessu, inni nu tiksu, inni nu baatu,
inni nuuf lolu Waaqayyo geggeessaa keenya nuuf ta'a. Akkas jedha Isaayyaas irra sagaleen tokko jira nan dubbisa. Waaqayyo ni si furu inni qulqulluun kan Israa'el. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa wanta waa'ee siif baasu si barsiisuu fi isa karaa ati irra deemtu irratti si geggeessuudha. Eeyyee ati seerrata koo utuu eegdeetta ta'e silaa nagaan kee akka lagaa bishaanii hin baay'atu. Qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa ol hin ka'a ture. Sanyiin kee akka cirrachaa ijoolleen kees akka biyyoo lafaa hin baay'atu. Maqaan isaanii lafarraa haxaamuu hin haxaamu. Fuula koo duras hin balleeffamu jedhee jedha. Isaayyaas dubbata. Karaan ati itti geggeessaa argattu, karaan ati lubbuu kee boqochiiftu, karaan ati kattaan mixxinne taatee dhaabbattu, karaan ati tulluu namni bira gahuu hin dandeenye taatu karaa tokko dhufaa. Innis karaa Waaqayyooti. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaayyaas kana gaafa dhuftanii ilaaltan nama Yaaqoob jedhamu nama dadhabaa tokko qaba. Yaaqoob kun nama xiqqoodha. Raammoo nama tuffatamaa. Garuu Waaqayyo immoo nama kana nama seenaa isaa geeddareedha. Waaqayyo nama gara isaatti goree. Kanarraa kan ka'e ati raammoodha. Ati xiqqoodha. Ati gatii kan hin qabneedha. Gaafa ija namaatiin ilaalamtu xiqqoodha. Haa ta'uuti gaarota akkati jidduun si godha. Sirraa kan ka'e miti. Anarraa kan ka'e gaarota kan akkati jidduu godha. Ilaala nama xiqqoodha nama raammoo jedhee jalqabeeni yeroo Waaqayyo gaara jiru. Ammas namni ani abdiin qabu jedhu yoo jira, namni ani dadhabaadha jedhu yoo jira, namni Waaqayyo na dhiiseera jedhu yoo jira, nagaan kee akka baay'atu yoo barbaade, ammas humni kee akka dabalu yoo barbaade, karaan isaa tokkitti Waaqayyo wajjin nagaa buusi, Waaqayyo wajjin walii gala, Waaqayyo biraa immoo geggeessaa argata. Asiin bayi, asiin galisi, sitta asaachaa galanni Waaqayyo haa ta'u. Dhoksaan Yoosef namni baay'een Yoosef ejja dide, Yoosef hin dide, akka Yoosef ta'e nutti lallabu. Dhoksaa isaa nutti dide namni baay'een lallaba baay'een dhoksaa isaa nutti dide. Dhoksaan isaa ganama galgala Waaqayyo wajjin haasa. Ganama galgala Waaqayyo wajjin haasa. Marii isaa Waaqayyo wajjin godha. Girgeensa isaa Waaqayyo. Yoosef abbaa isaatiin na jaallatamu malee kan inni ittiin mari'atu Waaqayyo. Gaafa haadhi manaa Pooxifaar na wajjin hin ciisi namni hin jiru jettu yaadi kee gaariidha. Yaadi itti fiddee sirrii ta'uu danda'a. Namni hin jiru dhuguma. Garuu Waaqayyoon duratti jalqaba nuqisiin itti himate Waaqayyoon dhaabee wajjin deemu jechuudha. Ameen. Nama si biratti naa himaa. Waaqayyoon fiixaan ba'umsa argatta, Waaqayyoon geggeessummaa argatta naa jedhani. Ameen. Kiyyoo diinni sii kaa'u hundumaarra dabartaa jedhani. Kiyyoo namni sii kaa'u hundumaarra dabartaa jedhani. Ati abjuu kee jiraadha jedhani. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. Yoosef Waaqayyotu geggeessaa ta'a. Waaqayyo hiriyaansa Waaqayyoodhaan mari'ata. Dhoksaa isaa gadi fagoo kan inni itti basu Waaqayyo. Ilaala gaafa facciisa tokko dhiyeeffate hin qabu. Gaafa mootiin mana koo keessatti ati galaa taate attamitti haadha manaa koo akkasitti xureessita jedhee yeroo inni tarkaanfii irratti fudhatee mana hidhaatti gadi buusu facciisa dhiyeeffate. Facciisa dhiyeeffate. Facciisa ofirraa dhiyeeffachuudhaaf ani ragaan qaba. Iseedha kan na godhe jedhee waan tokko facciisa dhiyeeffate qaba. Hin barreeffannes. Garuu waan isin dhibu mana hidhaa sana keessa taa'ee abjuu erga hiikee booddee akkas jedhe namicha abjuu hiikee ani badii tokko maleedha kan inni asitti hidhame. Na yaadadhutti
keessa nama hundumaatti himuu baattan waan garaa keessa jiru nama hundumaatti himuu baattan Waaqayyotti badhaa. Waaqayyo karaa furmaata ittiin argamu isinii kenna. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Namichis immoo itti matee Yoosef abjuusaa hiikeefi inni raaffatee kan isaa Waaqayyo bira wanta ta'e kan inni marka Waaqayyooti wanta ta'e namichi inni raaffatee Yoosefin mana hidhaatii baasuudhaaf Waaqayyo ammas kan inni fayyadame abjuu ulfaataatu Pooxifaar. Abjuun argee inni saawonni gabbatoon torba bishaan abbayyaa keessaa baay'ee. Bishaan abbayyaa kun bishaan Naayilu akka agarsiisa. Naayilu warra jiraatu ni jiru. Abbayyi itti moona naannoo gurgureela. Bishaan abjuusaatiin bishaan abbayyaa bira dhaabbatanii bishaan abbayyaa kana keessa saawwi gabbatoon torba ba'u. Abjuu masaatiin immoo saawwi huqqatoon torba moo ba'u. Abjuun isaa kun immoo sammuu dhiphise. Ammas immoo isatti immoo Waaqayyo dubbataa jira. Maal jedhaanii jira? Barri beelaa torba hin dhufu, barri quufaa torba immoo hin dhufu. Warra kana simsiisiti sabii nagaadhaan jiraatudha yaadii Waaqayyo. Innis Waaqayyoon dhaga'uu kan hin barbaanne Fara'oon lapheensaa dhagaa sanyii Pooxifaar sanyii Fara'oon lapheensaa dhagaa Waaqayyoon dhaga'uu kan hin barbaannedha. Waaqayyo rafattee kan waaqessa. Waaqayyo raacha kan waaqessa. Bofa kan waaqessa. Uumama dadhabaa kan waaqessanidha. Bofi harkaa qabaatee waaqessanillee xinnoo seeqa qaba. Bofa harkaa hin qabne waaqessa. Haa ta'utii si'a tokko uumama 42 irratti biyya bofa waaqessu kana keessatti quufite sababa Yoosef irraa kan ta'e. Biyya Israa'el Waaqayyo waaqessu keessatti immoo beela cimaatu ta'e sagalee Waaqayyo. Beelli cimaan achitti bu'u. Mandara biyya sanaatti bu'u. Sababa Yoosef irraa immoo biyya sanatti immoo quufa guddaa ta'e. Namni Waaqayyoo kun kana wal simsiisee beela sana akka itti balleesse sabi Israa'el immoo akkamitti beela guddaa keessa kan inni sababa Waaqayyo wanta jedhe gochuurraa hin seessine Yoosefitti abjuu agarsiiserraa kan ka'e Fara'oonitti immoo kun mul'ate. Fara'ooniif immoo Pooxifaariif immoo namni abjuusaa kana hiikuu hin dhibe. Nama abjuusaa hiikuu hin dhibe. Kan abjuu hiiku tokko hafuurri waaqotaa kanarra jiru mana hidhaa kan jiru jira. Mee isa itoo fichisiifattee inni abjuu keessi hiikuu danda'a. Namtichi mana isaa keessaa nyaata irratti sheekii wayiiti. Nyaata buddeen tolchata. Buddeen mana mootummaatiif qophaa'utu inni mochirratti sheekii alaqaadha. Ana nama abjuu koonaa hiikee jira. Galaa tokkotu jira. Nama biyya ormaatii garuu abjuu hiika. Galaa ta'ee jira. Sittiisin hin arganne garuu abjuu hiika. Giriin kaardii qabu garuu abjuu hiika. Ameen. Galanni Waaqayyoo bara. Inni yaaddoo baay'ee qaba. Maqaan malee maqaan kennameefi mana hidhaa jira garuu abjuu hiika. Amma right position yeroo itti dhufu geera. Maqaa Waaqayyoo ulfaata. Hin ariifachiisan jira saboodee. Ariifachiisanii gara mootii fidan. Mootiin ani abjuu akkati hiiktu nan dhagee. Ifama gooneef isan siisiseef naadhiisiin ifama sin gaafanne Yoosefis dhimmicha qaamne fuula Pooxifaarii gaafa dhaabanii akkati abjuu hiiktu namarraan dhagee. Nagaa sin gaafanne. Manni akkam ture hin jenneen. Gara furmaataatti dhufe abjuu koo inni itti jechuun dhagee inni itti taa'inaan ana miti jedhe Yoosef. Ni ana miti jedhaa? Ulfina isaa Waaqayyoo fudhateera. Ana miti inni nagaa sii kennuu danda'u. Ana miti
inni abjuu kee hiikuu danda'u. Ana miti inni karaa sitti agarsiisuu danda'u. Ana miti inni waan gaarii sii gochuu danda'u. Waaqayyo waaqarra jira. Gaafa akka jedhu itti mateenni kun abjuusaa. Utuun kun cubaatee akkuma Daani'eel fa'aa Yoosefis hin bide abjuusaa nan bida. Hageera rafuudha kan isaa baay'ee qabu. Maqaa waaqayyoo fa'a. Abjuu paartii waan paartii kun ilaala Yoosef. Akka nama kaanii waggaa keessatti ishee tokko ni ilaala. Mee waggaa keessatti ishee tokko nama abjuu argina. Argeessa maqaa ciraamu kan nama abjuu argina. Ciraamu waan jiru kan inni dhageenya dhageessa maqaa isaa. Asxaa kan jirtan dhageessa maqaa isaa. Agaatu abjuu waggaa ishee tokko agarta. Dandamantanii moo kana agarta. Waaqayyo seetta dubbatu. Ameen. Ulaan waaqa sirriitti abanamu. Darbaa ilaalaa jiru. Ilaala maqaa Yesuusin. Galanni waaqa uffata. Yoosef irraa kan eegamu rafuu. Obboloonni isa warraan toora manis hin jiru. Abjuun itti agarsiise waaqayyo waaqa Yoosef dhufee Pooxifaariin dura dhaabbatee abjuu keessa hiikuu kan danda'u waaqayyo waaqarra jira natti maddalee. Gaafa natti matu kun bara qubaa torbaa fi bara beelaa torbatu fuula kee dura jira. Inni dhagee maal gochuu qabnaa jedhe. Maal gochuu qabnaa asirratti immoo namichi kun cimina isaa maal gochuu qabna jedhee warra isa gorsan warra mana mootummaa keessa isaa wajjin hojjetan walitti qabate. Namni nama kana caalaa fuulli waaqayyo keessa buutee waan hin jirreef nama kanarra immoo kan nu gargaaruu danda'u waan hin jirreef maalitu isuma boollaaf turanii gaarii eeggannee si muudeera. Ameen. Muudama argadhaa. Galanni waaqa qofa ta'u. Dhaabiidhaa yaadgeessa. Moo maal? Dhaabnu sagantaan gaa? Galanni waaqayyo qofa ta'u. Gaafa waaqayyo muudama fiduu diina keessantu akkuma Hamaanii Mardakiyoosin balleessuudhaaf proposaalii qopheeffatee barreeffatee waan hundumaa bitee rarraasuudhaaf kan jedhe waaqayyo dubbii galagalchee farda kan harkisu godhe. Fara'oon isuma Pooxifaar isumatti faraditu muude. Isuma irraa bitate buusetu ofitti baasetti keessatti kaa'e. Mallattoo isaa hundumaa kenne. Sirra waan itti si caalu tokko hin qabu. Barcumattii koo kana duwwaa barcumattii koo kan fudhatin malee waaqayyo bakka barcuma kennu itti agarsiisee moo itti agarsiise. Sila ganuma laalleeru. Abjuun lammaffaa maaloodha? Waa'ee barcumaati. Waa'ee taayitaati. Barcuma qotti hin bu'in malee. Ina boodaafi. Inni waaqayyo jedhe ina boodaa. Ameen. Inaaf. Barcuma qotti bu'in malee guutummaa Gibsi maal godhu? Bushi. Hin mirkaneesse. Aboo kennee jedhe. Biti jedhe. Baasi gashe. Innumtuu iyyama isaatiin nyaataa jira. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Innumtuu iyyama isaatiin beekala Yoosef hin iyyamneef taanaan rakkina guddaa keessa galaachaa Pooxifaaru. Harkuma isaatiin dabarsee kennee jira. Gaafa waaqayyoo wajjin taatan gaafa mul'ata keessa jiraatan waaqayyo fiixaan ba'umsa isiniif kenna. Kaanee dhaabbannee waaqayyoo kadhanna. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Chuchufa bane sasake kara dukkana ibse jabse dankara chufa bane chufa. Hallelujah. Sabote pastori abjuu karanna mee waaqayyo ni karanna waaqayyo abjuu keessan ganamaatti akkasin deebisu karoora ganamatti uumamtanii yaada waaqayyo sirraa qabu sanatti akkasin deebitanii tokkoon keenya akka karoora waaqayyo nuu karoorseetti akka baanee galu waaqayyo tokkoon keenya wajjin jiraachuu isaa immoo akka mirkaneessu
Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara abjuu keenyaatti deebi'uun nuuf haa ta'u. Ameen. Gara abjuu keenyaatti deebi'uun nuuf haa ta'u. Ameen. Gara abjuu keenyaatti deebi'uun nuuf haa ta'u. Ameen. Abjuu keenya jiraachuun nuuf haa ta'u. Ameen. Hiikkadhaan Waaqayyooni paastariin achi as ba'ee Waaqayyoon nu kadhata. Ani immoo namoota kadhachuutiin irra jiraatu hafuurri qulqulluun kan natti himu nan kadhadha. Waaqayyo gidduu keenyatti dinqii guddaa godhu. Ameen. Maqaa Waaqayyo ulfaa. Ameen. Yoo gooftaadhaaf ulfina fidee faarfannaa. Dukkaana ibsee qabseedhaan karaa cuccuufaa malee tasaaqee karaa dukkaana ibsee cabseedhaan karaa nuyi maal sodaanna ree maal sodaanna ree maal sodaanna ree cuunfaa banee sasaaqee karaa dukkaana ibsee cabseedhaan karaa cuunfaa banee sasaaqee karaa dukkaana ibsee cabseedhaan karaa